kabajamtoota jaalatamtoota maatii iftuu barii tuub nageenya jaalallee araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam bultan akkam turtanii fayyaa nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo haa ta'u. Akkam jirtu fiyooyaa baga nagaan dhuftan dachaa guyyaa kana chaanaalii kiyyaaf warri haaraa taatan maatii ta'uu hin dagatinaa. Warri maatii taatanii jirtan immoo like, share, subscribe gochuun bira dabarfadhaan isiniin jedhaa. Yooyaa isiniin jennee jirraa akkam bultanii kinoo barii barraaqaan isin bohaarsuuf abdii guddaan qabaa. Mee akkuma like, share gochuun koomentii gochuun maatii naaf ta'a. Iftuu barii kana kaf godhaati oluma qaqqabaa isiniin jechuun dhaamsa kiyya. Nama haaraa kana guddisuun gargaaruun dirqama keenya waan ta'eef inni akkas isiniin jedhaa. Wal jajjabeessuun amala aadaa nuuf haa ta'u obboleewwan kiyya. Asumaan durdurii tokko isinitti haasa'uun barbaada. Oromoon afoola mataa isaati qaba. Isaan keessaa durdurii isinitti haasa'uu barbaada guyyaa kana. Bara durii haadha manaa fi abbaa manaa turanii. Isaanis nama maatii harka qalleeyyii homaa hin qabne turanii. Garuu sa'a tokkittiitti qabu. Isaani suniin ilmamti jabbii qabdi. Abbaan manaa sun yeruma hundaa aannan sa'a sanaa galgalas ta'ee ganama ofii isaatii ilma ture. Haati manaa sun garuu harkaan qabachuus arguus hin dandeessu. Waan nyaatan, waan dhugan, waan uffatan mana keessaa hin qaban ture. Namichi kun aannan sana akkuma ilmeen achuma sa'a jala taa'ee okkolee gaadii sa'a jala taa'ee aannan sana dhugee mana isaatti ol deebi'a. Haati manaa sun garuu firan qabdu, maatiin qabdu, qabeenyaaf qabeenya hin qabdu ture. Baay'ee rakkatti, baay'ee siqikti, baay'ee dhiphatti. Gaafa guyyaa kaanii waan gootu dhabdee yeroo hunduma osoo nyaatiin ooltee bulti. Yaadaagaa itoo nyaatiin oolanii buluun hagam tokko ulfaataa akka ta'e isiniyyuu ni beektu. Isaan booda guyyaa gaafa kaaniitii mana hiriyaa ishee yookaan dubartii naannoo ishee jirtu tokko biraa shurrubbaa yookaan mataa rifeensa isa jennu sana dhaachuu deemte. Hiriyaa ishee sanaanii yaa hiriyaa tiyyaa ani barii yeroo hundumaa abbaan manaa kiyyaa nuyi maatii harka qalleeyyiidha. Abbaan manaa kiyya aannan ofii isaatii ilmu ofuma isaatiif dhugaa jettee ibsiteefi. Abbaan manaa sunis hiriyaan ishee sunis yaa hiriyaa koo wanti hin dabarreen jiru addunyaa kanarraa yoo obsitee hunduun darbaa. Ati har'a akka galteen mana kee abidda qabsiisii kaboota itti naqii mana kee aarsii eelee buddeenaa abiddarra kaa'ii qadaadi jetteeni. Isheenis galtee kan homti mana keessa hin jirre kana jechuudha. Egaa ji'oota darban keessa abbaan manaa ishee sun waggoota darban keessa sa'a ofii ilmu sana ofii isaatii aannan isaa dhugee jiraata ture. Dubartiin kun garuu nyaata malee akkanumaan jiraatti. Haadha manaa kootii siinan gahaa ati nyaannee atis walumaan nyaannaa waan jirtu waliin adda qooddanna jedheeni hin beeku ture. Gaafa guyyaa itti aanu haati manaa sunii egaa eelee sana qabsiistee waan hundumaa sirreessitee mana aarsitee sila homti mana keessa hin jiru, wanti tolfamu mana keessa hin jiru. Innis yeroo bakkeedhaa ol seenuu manni kun aaraan guutamee mana baadiyyaa gizee aaruun beektu matiire aaraan guutamee taf jedhee isa gammachiise ni gammade. Haati manaa kiyya har'a maal nuuf argitee maal nuuf qopheessuu fi maaltu jira laataa jedhee baay'ee tokko keessa isaatti gammade. Isaan booda egaa lafti dhiyaan hin ooluu waliinis galtee gara manaatti gaafa deebituu haadha manaa kiyyaa jedhee aannan sana ilmee fidee kenneefi. Inni egaa yaanni isaa ji'oota darban keessa isa kophaa nyaataa ture, isa kophaa dhugaa ture, isa haadha manaa isaa yaadataan ture, ofittummaa isaatiin kophaa isaa waan hundaa raawwataa ture sana dagatee guyyaa kanaa haati manaa kiyya waan nyaatamu waan dhugamu nyaata mi'aawaa nyaata miidhagaa mana keessatti naa qopheessiteetti jechuun aannan dura ofii dhugu sanaa haadha manaa isaatiif kenne. Haati manaa isaa sunis baay'ee tokko keessa isheetti gadditee waliin geenyaa jetteeni. Kun lachan keenya iyyuu ni gahaa. Kootu atis dhugii anis nan dhugaa
nu lachuuyyuu hin fayyadama. Jaalalli mana keenya keessa yoo jiraate wanna qabnu adda qoodannee yoo jiraannee nu boonsaa jetteeni. Innis duuba isaatti ganaa nyaanni minyaa'aa cuuqqoon gaarii caccabsaan gaarii nyaanni gaarii ganaa dhufa jedhee waan eegeefiyyuu lakkii ani aannan dhugaa hin jiru quufeera jedheeni. Isheenis yoo abiddi sun hinuma aaraa egaa wanti itti godhamu hin jiru, wanti tolchamu hin jiru, homti mana keessa hin jiru siniin jedheera. Isaan booda midhaan sana fuutee fuudhuudhaani aannan sana dhugdee gara hirriba isheetti deemte. Taa'ee yaa haadha manaa koo homti hin jiru har'aa jedheeni. Ji'oota hedduu akkanaan dabarsine guyyaa har'aa maaltu dhufa jettee tiree jetteeni. Isaan booda ani yaa haadha manaa kiyyaa baay'ee beela'eera, baay'ee dadhabeera waan ta'eefi gurra jabbii kiyyaa akka nyaadhu naaf eeyyami jedheeni. Isheenis okee kan keetii nan laallatu nyaadhu jetteeni. Odoodhuma haati manaasaa teessu gurra jabbii tokko nyaatee fixe. Isaan booda ammas yaa haadha manaa kiyyaa ani hin quufne gurra jabbii keetii ittan dabaladhaa jedheeni. Jennaan nyaadhu suma bira jiraa jetteeni. Ammas gurra jabbii tokko muree itti dabalatee fixe. Isaan booda sadaffaa irratti yaa haadha manaa koo ani hin quufne ishuma kana jabbittuman qaladhee fixaa jennaaniyyi karaan kunooti jetteeni. Ammas jabbii sana qalee halkan kana guutuu nyaataa bule. Amma kana guutuu ati nyaadhu, ati dadhabdeettaa, ati beelofteettaa, ati waan nyaattu hin qabdu jenneen ture. Inni garuu ofii isaatii garaa isaa guuttataa ture. Isaan booda halkan walakkaa osuma nyaatuu halkan walakkaa gaafa ga'u yaa haadha manaa koo mana fincaanii deemuun barbaadaa jedheeni. Yoo foon manatti dhiisee gara mana fincaaniitti deeme haati manaasaa suni foon sana nyaatti akka yaada isaatti. Yoo foon fuudhee gara mana fincaanii deeme immoo bineensatu isa nyaata, lafti dukkana waan ta'eef akka bineensi foon sana irraa fudhatu baree haadha manaa koo kottu gara mana fincaanii nageessii jedheeni. Isheenis dubartii gara laafettii, dubartii obsa qabeettii waan taateef tole jettee innis foon isaa dugdatti hidhatee finyoo dura yookaan qanabaa dura jabbiin ittiin hidhamaa jirtu sanaan finyoo isaa mormatti dhahatee dugda foon baatuun achi garagalee dugda isaatti garagalchee fuula isaatti garagalchuun finyoo sanaan harkisaa qajeelte. Innis osuma deemuu gaafa karaa walakkaa gahuu allayyaa yookaan qaalaatu jira ture. Aseen gahee jedhaanii geesse jettiin jechuun egaa halkan guutuu kana waan nyaataa dhuge waan dhugaa bu'ule kana ittiin hin geenye ture. Isheenis abdii kutattee nama boruuf isaaf hin taane, nama jireenyaaf isaaf hin taane, nama garaa isaa duwwaa yaadu, nama jireenya mataa isaa duwwaa yaadu ta'uu gaafa argitu irraatii baqatte. Finyoo sana qabatteetuma teessee keessa isheetti baay'ee gaddite, baay'ee itti dhagahame. Maaltu itti dhagahama? Ofittummaan kun maalii? Namni akkatti garaa isaa jaallatu maaliif na yaadannee jettee yaaddee turte. Isaan booda gaafa gara mana fincaanii deemu sana hallayyaa walakkaa gaafa ga'u inni gufatee achumaan qaalaatti gadi badee. Isheen garuu maal taate? Gara mana isheetti deebitee galtee sa'a tokkittii jirtu sana dhuunfattee jireenya mataa ishee jiraachuu jalqabde. Nutis jireenya keenya keessatti jechuudha ofittummaa baay'isna yoo ta'e, anumatu caalaa baay'isna yoo ta'e, kanuma kootu caala jenna yoo ta'e jireenya keenya galgalli isaa badii ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu galgalli keenya badii akka hin taane Waaqayyo nu haa baraaru. Asirraa barnoota hedduu fudhachuu dandeenya. Oromoon mammaaksa gaafa mammaaku sheekolee garaagaraa durdurii gaafa ol kaa'u jechuudha. Wantoota nu barsiisan, wantoota nu jajjabeessanii fi wantoota jireenya keenya keessatti abdii nutti horan nuuf ibsa jechuudha. Kanaafiyyuu ofittummaan galgalli isaa badii kufaatii hin taane, badii hin taane nama balleessa jechuudha. Kanaaf kufa hin taane kufuu, badii hin taane baduu, jireenya fokkisaa kana jiraachuu Waaqayyo nu haa baraaru jecha dubartittiin guyyaa tokko akka
haati manaa sun yookaan haati mana namichaa kun nyaata gaarii yookaan aannan kana dhugdu mala malteefillee dubartii gaarii ta'uu, namni gaariin karaa jireenya namatti agarsiisuu, namni gaariin nama jajjabeessuu nuuf ibsa waan ta'eef egaa qophiin kiyya guyyaa har'aa kanuma fakkaataa. Guyyaa itti aanutti haga walitti deebinutti yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuun yoon dogoggoreera ta'e dhiifama isiniin jecha yaada jajjabinaa yaada ciminaa akkasumallee waan an fooyyessuu qabu kaayyoo anoo iftu dogoggorteetta dogoggorri kee kana yoo naan jettu ta'e asumaan na jajjabeessuu hin dagatinaan isiniin jedha obboleewwan kiyya. Walumaan egaa turtiin keessan sa'aatii keessan aarsaa gootanii na waliin kan turtan obboleewwan kiyyaa guddaa galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu isiniin jechuun jaalladha. Egaa warri haaraa taatan jajjabaadhaa, warri jabaatanii jirtan immoo koottaa warra lafaa ka'aa jirru nu jajjabeessaa. Isinillee akkasuma of duwwaa hin jaallatina, akka namicha kana duwwaa hin ta'inaan isiniin jedha. Obbolaawwan keenya duuba jiran deebitanii akka yaadattan kunoo warra ganaa tokko jennee lafaa ka'aa jirru akka nu jajjabeessitan abdii guddaa isinirraa qabna. Abdiin keenya isinumaan isiniin jedha rabbii gaditti. Innaa isinillee jabaadhaa, chaanaliin keenya guddateera jettanii duubatti deebi'uu osoo hin taane rafuu osoo hin taane oh my god. Chaanaliin kiyya guddateera jettanii rafuu osoo hin taane irratti hojjechuutu isin barbaachisaa. Wal jajjabeessuun, koomentii waliif gochuun, sheer waliif gochuun, viidiyoo gadhiifattan waliif daawwachuun dirqama isinitti haa ta'uun isiniin jedha. Koodeewwan kiyyaa kana fakkaata gaa. Teessuma gaafannaan Oromiyaa biyya baadiyyaa lalistoottiyaa biyya baamaleen dhalatu wanneetiyaa turutiyaa yaa Oromiyaa 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 bilisummaa bilisummaa teessuma gaafannaan Oromiyaa biyya baadiyyaa. Welcome to Mova Villa Dubai. Villa Nova Dubai from Seats Villa Nova. Babbareedduu safarri keenya asumaan daawwadhaa. Naannoo nuti ammatti galledha. Kan duraa tokko baay'een jaaladha dhugaa kunillee ganama ganamaan bareedde guyyaa guyyaa na jibbisiisti malee. Ennaan kinoo giriinii argoo jechuudha. Waan hin biyya kiyya keessa jiru wayii tokko natti fakkaata. Baay'eetti tolate. Baay'ee. Ena akkasii koodeewwan kiyyaa kana fakkaata.
Oromia, teessoo nagaa fannaateen Oromiyaa. Biyya baadiyyaa beekala beekiyyaa. Biyya abbaa malee nalatoo tirootiyaa. Oromiyaa, 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 Oromiyaa. Biyya abbaa malee nalatoo aleetiyaa tirootiyaa. Biyya